آيات قرآنات فسر جئ نمونت بوزنين تو قرآن متني جبسا ما نم فسر جا متني جبسي وقا قرأوا بر متني ولتلاك لفظ متناو لفظي وللاكا تفسير دقي فداجي قرا جباتي تمر إسن تكان جن نبي خكس عن إمام مسجد بلوتي تفسيرا إسن يقول أنا دقي فدا إسن يجو تكا إسن نقرين إيه سجرتي لين بيخو بيك دريين تفسير أنا قد نين نسيها وإي يا دفجي خيسا دبسي سقليتي يا ورابي نمتج مسكين رزي قال سقلوا بدي سنوا ورابتي بك بروتي تفيدتشو فكتن شيخو وجي كراكري أمن سيسي جتشو يوا أمن سيسو اللي بعد إيبار رقود جتشو سقليتي يا ورابتي وان جين ديسي تأوفيجي في سقليسا ميديا رقل لك سيد أني قرص جي أكا إلمة تقوت أكا إلمة نما مسلمات تقوت ما سيقلي قدا نمني بيخو هم ندأب نمني سلا ملة رخت نمني سلا جر ملة يأتي على الناس سنوات خداعة نبي صلى الله عليه وسلم برا جنتو تات برا مسانو خداع جيني برا والجنينس خيستي بايئة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن قدا نمني اتي رقا دبتو نما صوبا دبتو تاميل علي نمني صوبا مو رقا نما دبتو جامي ملد قدا نمني نما جانو خائني أمناماتي أمنامان خائنتو أمري أمتا أمري تلقا أمتاتين أمني درين سلاني ونجرة تلقى أمتات ديمو مقا أمتات أمته همته أكلم أمته قنو قد إيه نبي درين أفليهيز قدا كانت أمته خيرا أفاجي النبي صلى الله عليه وسلم قدا سن خيس سين نعمة برنامج الرواب اللي يسخن سلا مفتي عالمة مذهبهم ده فزيديب خان شبها وان مرتي والفكيس ديمت خان فني نحو إلى ناس ديبي صرف ناس ديبي بلاغ ناس ديبي منطق ناس ديبي قد قد تيدي موصوته يا بوهي رياده سني علماء نيسا جرتي نوران دبتني هلي ونفي التنبر أكا إيالو حقوتك متازين الديفت حقوتك مالين سيما أفاني وان فيتها سلط خاقو مدوته إفار سورا وان تكاي علمنا ما إفيني جاء قررتي dhaga'uudhi si qalbiidhatti akka hin yaadin hin faarsu kan beekamtiidhaaf machaa'e kanaafi ulamaa dhimmuma islaamaa dubbachuun yoo nifi dubbatanillee yaaboo isaan isinoo maalirra jirtanillee homachuun arrabsuun waan garaa qaban namni duraan akka isaan ol tottokkoodha jiru hogguu sababa wayiitti harkate duraanoo tottokko jirti san keessa balag firraa godha namni duraan jibbaa dhaabbata islaamaa qabu dogoggoroota namni biraa balleeyse maaliif fi dhimmi islaamaa use jee tana keessan baafate waan ajaa'iba natti isin himame maal yoo nifi jettan nama takka dhimma islaamaan galatoonfatin xiqqoo inni dalage irratti takka lammaffaa hattaa ziyaaraa inni deeme ibsa inni baasu sheerin goone lama naajime deebimas meera buma jaati bakkaana ni arku jiru tana naa wajjin achilaala waan ajinatti ajaa'ibate nama takkaa dhimmi islaamaa kun numa qabaa dhaabbata kana haa jabeeffannuun jiin eessa garta bakkuma koomee tilaan lafaa kee jawwee lafa taa'uudha jirtu tan waa nyaachuudha jirtu tan hogguunii fi waan alooltu haajaatama qabuma gootu yaa jira keenya dhaabbanni islaamaa kanarraa ciqilfattee akkasitti teessee dhimmi islaamaa jettee dubbattu kuni yoo nifi dhufte bakka tana dhaabbata kan keetii laal warri biraa du'e san warruma amma jiru kanaatiitu dhaalee warri amma jiru kun aangoon jiruudhatti yeroodhatti wal daddabarti bakka fedhe rabbiin sii geessa taattaafattee dogoggora keessa jiru sirreessitee bira dhaabbachuu guunifin kana jiru rabbiin narragaadha malaayikaan narragaadha namni na bira jiru kan na quba qabullee narragaadha dhimma islaamaan komatina jechuudha miti ilmi namaa wal komachuus ni qaba laakiin ammoo bifti amma deemaa jiru kun arrabni tuttuqaan nama iyyalloo waa balleessite san irra kan hin haasoyne as beeta danda'u dhimma islaamaatii mire dhimma islaamaa irratti maaliif dhaabbata fi namni dhaabbata fi akkanatti irratti duula
dhimmi islaamaa seeraan dhiyeessine jaa akka seerri sunuu dhimma islaamaa tuffatu isinii godhuudha jira. Namni hawaasni isa boodaa isa arrabsu. Hawaasa isa boodaa kana laalu akkamittuu nama kabajan. Saniif mee itti yaadaadha. Rabbii keessan sodaadhaadha. Harcaatee dhimma islaamaa irraa harcaatee ifiifummaas komii biraa qabdu. Tanammaas horsiidhaaf machooytee sababa san dhabdeen tana keessa firraa baaftu. Nama duraanuu jibba dhaabbata kanaa qabu. Waan sababa inni keessan jirreef jecha. Kawni haraadatti isin qabatanii harka isin qabatanii dhimmi islaamaa taatee har'a dhuftee sirraa mari'ate bakka barbaaduun gahe inumaatu ni balaaleeffanna ni ibsanna jechaa ooluu hefanne isiniin jaa dhimmi islaamaa. Maaliif jennaan salaata achi dhorkam bannuma balaaleeffata wanni san numa deemti. Rakkoo jirtu tana waliin furuudha qabna moo dhimma islaamaa jechuun islaama kana keessaa ba'e. Islaamni tokkummaa qabaateeti dhaabbata kanatti humna godhee jabaatee rakkoo san dhimmi islaamaa furuudhaa dhagama isinummaa maa harkaan hin qabne. Yaa jira keenya yoo nifi kanallee kayyattan taate arrabni hoo xiqqeessaan hoo jechi kanaa hoo eessaa dhufe. Waan kana je'eefi namni tokko keessaa ilaalcha isaa sirreeffachuu hin oolu je'ee yaadeeti malee. Zamana kana hedduu rawaabidaan heddummaatanii jiran. Namummaan akkanumaan wama fedhe jedhu seera rabbii cabsee shari'aa rabbii irratti akkanuma furra kaasee namni waan fedhe jedhu heddummaatee jira. Odoo marji'iyyaan bakki itti deebi'an seeraan kahamee hi'an ulamaa ijaaramtee hi'an fatwaa ijaaramtee bakka hundaa ima jiru federaal irraa qabee aqaalima hundi keessa irraa qabee hamma gadi bu'utti odoo hi'an ulamaa jirtu warri seera shari'aa baratee huduuda rabbi irratti dhaabatee waan rabbiin jedhaniif waan rasuulli rabbii jedhan malee kan dubbanne utuma jiru ijoolleen zabana kana lafaa kaatee arqa wama fiita haadha halaalu wa haadha haraamun jette iftiraana wallah rabbi irratti kijibuuf rasuula rabbi irratti kijibuudhaaf wanni kuni dhaabbachuu qabaa waan hin malle deemaa jira keessattuu ijoollee keenya gorsuu qabna dhaabadhaa waan argitan qaayxanii miidiyaan isin baramteef balbalti hawaa isin baramtee akkuma nama gartee waan kun seera rabbii gixxeeffamee jechuun kun wa'iida guddatu taajirraa jira. Waan rabbiin jedhin jechuun waan rasuulli jedhin jechuun badi guddaa keessa galti. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu min an-nar ya Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Ibiddatti nama galti. Qabeenyi dunyaa amma kanaan miidiyaan gurachuudhaaf jecha rabbi irratti kijibuun rasuula rabbi irratti kijibuun kun badii guddaa keessa galchaa jira. Ummanni hedduu akkanumaan ka'anii waan isaa ahliyyummaa hin qabne keessatti fatwaa ofumaa ka'anii miidiyaan namaa wala miidhanii waan argan qaaqan waan fedhan hallalchan waan fedhan harraman. Tokko tokkoon bira dabreet sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waan quraana keessa hin jirre malee ani hin dhaga'u jedhee akkanaan dubbata jechuudha. Lachuu wahii rabbii tahuu wajjin. Akkuma gartee rabbiin quraanatti uumaa yantiqu ani hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa jedhe rabbiin rasuula sallallahu alaihi wasallam. Rasuulli waan ofirraa deemuuti waan rabbi irraa jedhe geessan malee waan dhibaatii miti. Sunnaan wahii lammeessuuti quraanaan achaan jirtu. Namni sunnaa kana kabaree itti dide haala ibaa keessa buufatee jiru. Hedduu ijoolleen amma gara miidiyaa ol baatee wanni isin odeessaa jirtu waan quraana keessa jiran itti amanu jalatte. Waan quraana keessa jiru lakki gartee akkuma fedhe godha jettee akkuma waaqsiyaa odoo ulamaan jiru. Odoo warri ahliyyummaa waan kanaaf qopheeffame bakka hundatti jiru. Ulamaa ofii dhiisee akkanumaan miidiyaa argadhe jedhee seera rabbii cabsuun badii guddoodha. Kan dhooginu kana bakka hundatti ulamaa jira. Ummata keenyan kan jennu waan miidiyaatti yaa'u kana dhagahuun qabdanii. Waan ijoollee baatee waan feete qaayitu kana seera rabbii cabsitee akka waan nama waa beeku akkanumaan ka'ee fatwatti galchu kuni irraa dhageeffachuun qabdanii marji'iyyaa ulamaa keessatti deebi'uu cabsuu qabdanii. Rabbiin baay'ee bakka irraa sooke
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أكت ربي أدو رأوك وهر الدبراني سير ربي جبساني وافر أنقاقا أدو كبيك أنتاتي والنكو لرب الرادبتشون فتوى رب الرادبتشون رسول ربي إلا دبتشون كرانا مجلسون أدو كبيك أنتاتي رفقاتا جيتشون كلام جيتش العلامة ابن القيم كتابه في كاكاي كيستي إعلام الموقعين الرب العالمين جلت والعلماء أكوني بكبوا رب الرادبتشون نمني علمي أدو قبل أدو بيكم قدام قبل كأي أمتا اللي جلسوا لهم كرامة دالله في بوء كأي الراوان في دبته بكا أمتا اللي بوء وفي اللي بكا اللي كبو اللي كي لبال أن أكا كشت دوبيك الجيتان بيان الدبر سنو سكنا ربين قرتيه قدير دلتا كي نهد رب نواقعي الشزو جواب قرتيه للدكتور جبريل العالمين العام للمجلس الإسلامي في أورميا إسانيف دبرسا تمساس إسلاما ميديا بركة سبيلا كنكم ورقا كما إنساني ويقرد تمساس إسلاما ميديا بركة